Video. Isaan hin baname. Ati falmata dirraa accept godhe. Dhaloota kana Hamzaa waan hin taane wallahi sinjaari. Awwa kuutu wallahi lazim. Mee dhaabaa yaa ajaa'ib moon qobate. Sababu video isaanii isin bana natti himame. Usii bakka jalaa kana tuqeeti ilaal. Jala kana Bakka video jettu kana tuqime. Hattu ummata yeroo hunda burjaajessu. Lubbuu teenya itti wareegna wallahi laazim. way baasni nu qabatee usaa. ajaa'ib moon qobate wallahi. Way magan. Abu me video mana tu? Me ogutak oguma medisa video radisa enyo falmata. Yo. Way mee asa way biro katu. Me okay. Yo Habira. Nagaa. Nagaa. Yaa baleeso. Me dubbi me Salkii sadeenuun harka jira isaanii mucaa saniif inni ol ta'anii amata afur isaanii hojii jirra naguma miidiyaa irraa lallabina ummata aliif gaafa isaan ajandaa godhatan aliif jaanii gisee eegalan beeyin akka maqaa kiyya isinii makanatti isinii himan kanaafuu yoo shiraa ummata keenyaa burjaaje isinii jettan walumaan samii baatan. Ati bira gabbaatee jirta amma? Deemutti hin jiran nallee harka nama booda silkii afuriin harka qaba kan mucaatiis harkaa fuudhe Hamama baanii qaama harka jira. Garuutu qaamaan jechuun ganama qaama seeraati wajjin bakka ulamaan hin jiranitti ani ilma ulamaati. Akkasi gattaanii shira isaanii silkii isaanii tanaan fattashtanii ilaaluu dandeessan. Shari'aan zaayira ustanii wajjina. Haya ammatti waan gootu dhagay amma TikTok keetii miti maqaan kiyya falmataa dheettee mee Ustaad Hamzaa gama keessaatiin gartee Beekeetiin koo yookaan keetiin kootu yookaan immoo keessaan kontaktii hamtaaf kanni mee wal qunnama hojjaa. As jala silkii barreessaatiin tole duwwaa sagal. No. Laki TikTok keetiin kootu mee TikTok keetiin. Ashi qoy manatti hin galaa qoy. Gurbaa mana faca'anii jira sagara jechuun jira. Hayyee mee silkiin akkan iyyee lamaanuu harkaa fuudhee tamaamoo baay'ee harkaa fuudhee. Maafi. Falmataan maal bifinno ara biraatiin gara manaatiin galu jira maafi daa maal jechuudha wayin sodaadheetti bar mana dhaqeetiin fuudhee dhufeer falmata miidiyaarraa goota yoo goota kawaan isin jaana boosamaadha wanni ni gartee yookaan kootu keetiin kootu yookaan immoo nambara Ustaad Hamzaaf kanni wal qunname isin jeef eega gartee dubbii tan akkasii jala deemtee shokkotii yookaan immoo qaama seeraatti wanta jaanii dubbiin tun gartee akka hanqa dirre ifa addaan namaa baatutti gartee Hamzaa beeksisuu qabda beetee Hamzumatti Hamzaa wal quba qabaadhu. Hamzummaan kun uume haa beeku waan jiru san dhugaa isin hundinuu ni beektan takkaffala yaasin dirree jirtan moo isa jirtan isin Adam laa bilbila kanaas fattashtaniiti shara jarri kun oof agirimantiidha waliigalteedhaan waan kana hojjetan hawaasa sammurra taphachuu. Osoo dhaloonni qubee jirru. Hayyee paaswordiin akkas jedhaan cufamne paaswordiin akkas jedhaan cufamne. Hamza amma akka dhageeffate Hamza. Inni maal ati maal shakkiteeti ilaalti garuu. Assalaamu alaikum Hamzaa na dhageeffadhu. Maal shakkiteeti? Ati maal shakkitee ilaalti? Ni ayina laaf. Us kuban qabu. Ati amma dubbii shuqula jettee. kitaabarra turte anaa si deebisa na dhageeffadhu anaa si ibsa. Qoy. Paaswordi yaasin kiyya akki godhu paaswordiin osoo irratti hin cufamne silkii isaatti laayif seenee miseejilee isaa walii barreessan irratti qabee haa nu garsiisu. Haa nu garsiisu akkasi. Teessee deebii falmata. Inni jechuudha nama ati maal yaaddeeti akkamitti yaaddeeti akka jiba ta'uu maal irratti ilaaltu si godhe maal tokko ilaaltu. Ni beeknaa sinjoo buleetiti yashaangullitti bira baay'ee beek ni beeknaa. Ammoo waan isin lololiin gaa'eenyo falmata waan isin jaan lololiiniiti. Falmata suutaji. Lololiin dhaggeeffadhu akka itti addanuu baasiiti eegaa sillee akka amanuu ta'utti haasawaa akka sirraa fudhatutti nutis akka beeknee dogoggora kana beeknutti ragaadhaa wajjin qabatama fi silkii teetiin laayib seene nu garsiisu. Nama kijiboo ta'uu isaa si hojii guddannee miti dakka nama kijiboo taane maaliif beena? Waysi gaafadha na dhageeffadhu reefuu obse Adam namtichi reefuu namiseejiin nama manarraa hin hawwataa irraa dhufee jechuun isuma kanaafi. Anaan Kanaaf dilakki. Abdurrahmaan kun abbaa isaa
Ayye. Sun kanaa miti. Sayyoomi bar san jechuun isaa bira amma bayaan lammaffaa jechuudha. Mee naawusaa waan na dhibe takkaa jira naawusaa mee jedha. Liibii keessaa ture bara na dhageeffadhu. Mee obsaa. Falmataa na dhageessaa. Siin dhagahamsisha. Ati kophaatee dheexee silkii irraa fuute. Kophaati jarri nama saddeetii jireenya isaanii wajjin isaan lolanii maaliif akkana mucaan fayyaan qabu jaanii galanii mi'aan biraan taa'e. Bira taa'etu maan fuudhee galee amma kophaa. Ahaa warra reefuu dhufe sanii wajji turte. Isaanii wajjin ture isaan anaa walitti dawwallee dhayne munashid misbaa tokko fa'a. Uummata reefuu dhufe wajji turte jechuudha. Tole egaa. Yeroo wajji dhuftu san uummanni kun maal jeeni isaan biraa kute. Isaan moo ganama dachaana dubbiin mustamaan bee ganama ammaan tana harka hidhaniituma yeroo san. Giseen uduraynu cal jaanii tattaa'u jiran shuufu. Calma jaanii isaan lamaan kun tattaa'u jiran. Giseen uti dhaynee xiqqoo turre booda maammoo gaara akka nama jinniin seentee jee farraq jee lafaan deemi. Eegas booda uummanni qabeetuma. Isaan bira gabbee kijiba jiru jiraar. Lakki. Oo maal masana ummata waree qofa miidhaa qofa amma. Viidiyoo ammaan tana reefu guushee jedhanii san irratti namaan beeku harkee beektee guuidhan san. Anuma baree isuma isaanii walla. Amma poostii godhe tafakkurii. Hafte gada mulli deebina jee poostii godhe viidiyoo sanitti isa harkee hin eeyyee ittiin dawwaleetiin ni gaafannaa adda baafannu malee wanni akkana dhiisan jirtu. Hayyee Adam kiyya Adam dawwaltee laawud gootee hawaasa kana duratti daruu baasuu dandeessaa. Keetti aanu falmataa itti maqaan Adam irratti amma dawwalee isin garsiisu Adam irratti. Dhagee falmataa. Tafakkurratti dawwale tafakkurratti. Falmataa. Yoo. Falmataa. Ati akka itti dubbiin tun kijiba taate jalaa gubbatti addanuu baasuu ni dandeessaa. Akka fudhatu akka sirrii bal'aadhaa. Kijiba wallahi kijiba ustaama nama bayaan jadiida nama fayyaa qabu nama ummata burjaajeessuu qofaan jiraachuuf harooraa fi kaayyoo baafate faqat. Hayyee ragaa ni qabdaa ragaa. Aboo ragaan gaadhaa mi gaa. Hayyee ragaa Mena ana wajjaa sawa naawusaa. Falmataa keenya na dhageessaa. deemu qabna qaamta surjaa bira itti fufu. Falmataa. Mee tiktoka keetiin kottu gama jalaatteeti. Yoo. Tiktaaka boonu warra miidiyaa wanta jiru miti ni beektanii tiktaakaas. No tiktak mukeetiin. Tiktak mukeetiin as jalatti nuu Hamza. Keetiin hojiin yookaan ammoo asuma agarsiis viidiyoo abadatu falmataa. Adam jalatti kottu. Ijaanis seenutti hin jira. Maali maqaan tiktaka keetii? tafakkurri Abdallaabdi qophee. asuma taa'ee tafakkurri nu dawwalee nu dhageessisimee waan tafakkurjoo Adam si Irrattiin dawwaluu jiraatu hin kaasu malee. Kareefu gurraacha kursiirra shirsi jeusii. Ane. Falmataa abdii qopheetti barastaati. Ane. mee osoo hawa godinni qabatte Adam hin baana. Yowwa. Abu Sabraddiin as jirtanii mimee manumatti si bira dhufaa barbaadde laalati ganama. Abu Sabraddiin eessa jira? Ammaattiin beekaa asiin jira reefu numa jaabin jaayoo. amma Hamza kiyya namichi si Hamza Jamal Ali kisi dawwalee boo keessan. Dalga kanu taate amma kanu harri yaadee bade maal jensi ma waan dhugaa jiru amani anaa miti bilbilaan kun akka qabaate ragaa sirraafee naa bara. anaatu isin dhiyeessa ragaa dhaabbatu. Akka itti waan Yaasin obsi. obsi miyaas ragaa barbaanna gaa Hamza kiyya nuti zannii baduun feenu. Barammakki giraamii mucaa naa obsaa kaayi. aboo mucaa ganaa dhukkeerraa kaasanii yoo seeraan qabanii jechuu adda bachiisan malee haroora dheeraa qaba. Ganaa haawwan hunda boochisu deema mucaanii. Tafakkur mita jina deebisee. maal jee Laawuji godha. Tafakkurraa deebisee. Eenyusa Hamzaa Sheejaa. Hamza dhageeffadhu. ayyee Tafakkur. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama gayaa warri baase kaase galgala Maal itti deema?
wallahi amma galtanii amma garuu wallahi bar viidiyoo mama bayan kama posti gooteretti suuraa ta'e agarraanin si keessatti agarraanin waan kanarraa nu dibdeeti dubbiin tu wal qabnee tiktok irra taa'u jirra mana amsaati Nama kumaas jala ta'u jira jin. gurbaan kun dhugaadha moo akkami jira falmataanis bilbila isaanii biraa fuudhee deemee jira falmataan fiilima asirra dalagu jiranii jarri kun walii galanii tikka godhu jiranii jeeti bilbila isaan biraa fuudhee deemee jira laayivii irra jiraniinis waan kana adda baafachuudhaaf si eegu jira ta'ee misira dawwalee amma. Solee urbaan hoggaanatti deeynu manni calumaa jira cal jiranii tuma taa'u jiranii. Ayyee. Alaabaa mooraa morqorroodhaa daddoinee mana kana amma ijaarrachuu jiru san keessa taa'u jira gurbaa tokko bira jira Abdurrahmaan jedhaniini. Ayyee. Tira saare gurbaan sunis arraan bira dhufeen hinjee ulaa hoggaa daddoinu dhufeen nurraa bane. Hoggaa ol seennu waan nagumaan tasgabbiidhaan wayii taa'u jiru nu fakkaata hoggaan asiruudhaa ol bannu. Ayyee. Yeroo nuti ol seennu kanama wayii tokkotti reppisee jira. Ayyee. Hoggaan guututti ol seennee abbayaan jennuun ulaalee takkitti ijee salaamtaan yoo deebisee. Silkii harkaa qabu lafa kaa'ee ciisee jechuudha. Aayaa. Salaamtaan ijee maal taate hoggaan immoo ofirra gattatte eenye. Ijee akka nama lafaa utaaluu tokkotti immoo akka nama inni wayii seenteetti akka nama lafaa utaaluu tokko ta'e. Aayaa. Amma ulii lafa qabnee maal taate maaltu tanaan dhufe jennee hoggaan nuti qabnu akkuma fiigee irra garteessanii lafaa utaalee nutti. Ayyee. Qabnee harkaa fi miidhallee raayinee akka nama tumutti hedduu irraa daddabne. Ayyee. Akkasii harkaa miila raayinee bira gatteenyee xiqqootti qaraanee atalqubsii faatiyaallee itti qaqqaraanee. Akkasitti ichi booda yeroo dura seenu sun tasgabbii hangi geessu sanillee hin qabu eegaa nuti seenne booda. Duraan yoo gartee egaa nama akkuma laallu kana ta'e nuti yoo alagummaa taatee nuti nafaa inni eddayne. Akkasitti waan tumaatis irraa dhabnee nama fayyaa qabne sun fakkaate. Nama akka waan siirii wayiitti jirtuutis ni fakkaata. Waan ajandaa inni waggoota lamaan kana qopheessee godhaa ture kana gizaa laalte dhiiroo tooftaa wayii ni jirti wanni jiruus nama ni shakkisiifti. Ayyee. Ammoo tuqusha ammaas hirriiba dhabuurraa hundi amma halgaddarraa qabi halee eda har'a hirriibni ijumarraa hin baane. Amma namni tokko fayyaa qabu dilina isaa 24 caalaa hirriiba malee taa'uu hin danda'u waan ta'eef. Shakkii wayiitis nama jirti ni baaramuun baaramuuti ka'ee dhugaa baaragimaas waan achi keessan san fuudhaa yammaas. Waan achitti awwaaltan san fuudhaa yaa lafa dhugaa baaragee lafaa ka'e. Amma gaawwanni tun baaragiin tun ammatti bakkuma shakkisiiftan jiruu waan hamzaa hojii dalagamee jira. Markazni sarkaa faca'ee amma tiktookni kunillee harkaa dhaabbata kan duraan geemarra qabatee walilleeni. Yeroo hamzaa hojii walii galanii kanatti gargaarsa maallaqaa guurrachuudhaaf tooftaan tun baate wanni yoo xiqqoo shakkiin ta'irtu sani kaduraan takkaa irratti nagarree eeguma kafree jeebooda wanni tun isaatti uftii waan jiru xiqqoo shakkiin qabu malee haalli jiru xiqqoo fayyaan fakkaata. Hayyee amma isin eegalee booda galgala turtanii deemtan moo saamee gad deemtan? Nuti amma sa'a 9 deemee sa'a 9 mataarra sa'a 9 deemee. Kan yeeteenyaa jechuudha ammoo seenne isaan quraanii fi maaliif mannu taate. Hamzaan kun qabi waliime. Mannu taate maa eega dhufne deekuma 25 akkasi. Hamzaan kasi jaabiriimi. Dhaga'u jiranis. Oggaa achii deebi'an sani amma gudee bitan ka'a. Bakka fayyaasaa laaltanii hanga beekumsa keessanitti namichi immoo haala fayyaarra hin jiru waa tooftaan fakkaattu jettanii deemtan fakkaatti. Haala laallutti akka agarru zaahira kanatti nama zaahira agarru kanaan fayyaadha jechuun hin danda'amu. Ayyee. Nama fayyaa hin qabne kan fayyada ballee sammuun tuqamtee haawusiiriin itti godhamtee nama waan akkasiiti bakka. Ayyee fayyaa ta'e. Falmataan mutu irraa kaasi. Falmataan beeytaami. Wajji dheeytan. Maalitti inni duuba isaaniin addatti inni kophaa irra argee. Gaafa jiru jira maaliif sin jalaa fenni? Mana sanitti.
Darasoonni bakka adda Dhageeffadhu. falmataan saramoo wal dhaqqabne Ayyee. mana dheenyee bakka nuti immoo gurbaa kana eegaa harkaa miilee gurbaa ati bira buli Abdurmaan ati buli ganama awwalidda chaanu jennee jara hundaa'u ammuma adda baanee ganama gizeen kaanee gurbaa kana awwalidda chaanu jennee baanee falmataadhaan silkii isaa kanallee niin fuudhaan jeene silkii isaa siin jiraan an jee Ayo. akkasitti falmataa chumatti holoismaan namichi taa'u jiru waan afeeris hin beeyne ichi buluu deemanii taa'u deemanii hin beeyne nama kana gaa hayyi jechuunis hin ta'u taa'e jechuunis hin ta'u nama kuma rabbi laaffiseef ta'a beeyta Sirri. akkasuma falmataa chumatti dhiifnee ani Abdurmaan tokko wajjin mala achitti hafe Ayyee fayyana ta'e. Falmataa Abdurrahman wal beekanii? waliin beekan waa wal beekan natti hin fakkaate Ayyee. Maa beekanii falmataan wal beekanii? Kana dura. Akka saayibaatti. hariiroo isaanii hin beekan Hayyee fayyaa ta'e saata nagaa ammaa ol seenaniinis irratti dawwallee Hamza oo gaafii qabaattan Abu Sabraddiin wanni gaafatta yoo jiraatte. Gaafii qaba. Ana gaafii qaba. Ayyee. Tafakkur kun Hamza wajji waan akkasii baasuun oolan hoggaa jirtan. Yaada akkasii baasuu ture Hamzaan. No tun Hamza amma laal wanti taa'in deemnu. Dhaabbu Adam. Ayyee. Hamza yaada akkasiin nama wajji kaayuu ture. Na gaafadhu. Tafakkur Hamza waan siin jiru. wanni jechuun wanni irraa jee fakkeenyaaf Hamzaan yeroo tokko tokko dasee nama wanta hin godhu fakkeenyaaf maabbayaan yeroo hedduu gizee namni maabbayaan kun karaa malee jira yeroo namni ja'ullee namarra duultanii waan akkanaa kana gootanii dhaabbaadhaa jee waan agartee xiqqisha oonne juus isin turre duulee akkana godhee darasaa turre duulee kana godhee wanni waan isa bira jirtuuf maabbayaan kunis amata lama ajendaa akkanaa kanaan rabbishaa waan tureef yeroo garii masqala bakka wantarra kaayachuudhaan sababa kanarraa dhiiroo sababa gartee ajendaa san qopheessuudhaaf waan akkanaa tana ni yaada waan jiru shakkiin nu bee jira yoo Hamzaa wal quba qabaatan jechuuf malee Hamzaa waan akkanaa tana duraan qopheessaaf maal kana kanaa miti. Hamza kana jaa Hamza. Hamza. Okay, Adam. Ayyee. Tafakkur ittina mee tafakkurin Abu Sabraddiin. Haqiiqaa Rabbiin isin argu saniin wanni isin yeroo sanitti ijatee saniin agartan alaamaa dhukkubsatuu san ni qaba moo hin qabu? Hin qabu boo fayya qaba mucaan dirqiin irratti hin dhiibin Abu Sabraddiin ati boruuttee laalta. Falmata. Hin dhukkubu. Falmata dhaabbatu sin gaafanne. Jirjirinni Falmata sin gaafanne. Tafakkur gaafachuu jirra. Tafakkur reefus deemsee jira Abu Sabraddiin dhageessee amma asirratti deemsee Osman beekuutiin gaafadhe. Tafakkur hoggaa isin deeytanii jala gartan hanga biraa deemtanitti isa kana maa bayaan kana haalli inni keessa jiru san mallattoo nama fayyaa hin qabneetii mallattoo nama fayyaa hin qabne. Rabbiin qabi gaafadhu rabbiin qabi. Akkuma nan jee gaafadhu ati. Adam. An lalammaan tana wallahi billahi talla waan inni maqaa rabbiitiin seefa kadhurraa. Maama bayaan yeroo nuti eenyurraa qabnee hanga yeroo nuti deemnutti viidiyoolee waraabnellee ni jirti na biraan ammaa yeroodhaaf ta'u nama isiniif hin argamu. Waan hin maxxansaa viidiyoon ittis qaraanee jira yeroo nuti itti qaraanullee viidiyoon ni jira. Ol hin baafne malee. Waa'een haala fayyaa isaa keessa beeku rabbi keessa namni irraan qoratu rabbi beeka keessa. Hanga gartee itti amannu yaqiina itti amannu tokkotti haalli fayyaadhaa irraa hin mul'atu. Wayyaanaate. Akkana jaa Abu Sabraddiin. Ayyee mee wanni nu gaafattan mucaa kana Adam anama beeki amma dura anaaf eti sheesumaa waliin nu kane tokko sumaa misa Adam? No. Okay. Mee mucaa kana nu gaafadhu maalirra dhaabbattee ragaa maal harkateeti inni bilbila san fuudhuu danda'e? Falmata reefu tafakkuru ichitti wala hafuusaa malee waan hafeef hin beeynu jee akkumatti karaa waliin dhufne deemnee jee dhageessanii. Awwa dhaggeeffadhaa mee dubbii micciiruu dhaqabnaa miti angalgalumaa taargeetii bilbila fudhachuufiin asii mana isaanii dhaqe kophaa kiyyaan dhaqe. Anaaf dhaggeeffadhu anaaf mucaa eenyu Munashid Misbaa jedhan tokko itti dawwaleetiin
kophaa kiyyaan jira akkanatti inni kana fiigaa jennaan kabira jiru Abdurrahman Abbaan TikTok kana jennaani kaanii hayyee yookas taane kaanii mana dhaynaa hanga dhiyootan inni ajandaa moonaa usla bilbiluma kana biraafuu ne gaariidha bilbiluma yoo waan biraa dhabame miidiyuu maarratti qabee wanta hin jenne takkaan utumaatutu qabee isa kana mana yaalaa ta'us geessee yoo deeggarsa barbaachisee karama deeggarsi barbaachisuun deeggarsa goonaa fi garuu ajandaa kana miidiyaarraa buusuudhaaf inni kun nuti dhiyaataa qabuu qabna jennee haasawaa turre. Waggaa 4 ol wal beeknaa sirriitti wal beekna gaafa booniyyee fuudhus numa kafuusise isin nan beektan waan ta'eef. Ijoolleen dhimma irratti barsiisan ustaazonni hundi boru ganama isinii gabbaa ragaadha kun. Jamaal reefu gisee akkasitti dubbatu dhimma dhuunfaa isarraa qabaa jechuu dandeessan. Ani isaa wajjin wal hin beeku kunoo gaafadha amma Jamaal san. Garuutu mucaan isa bira taa'u kanuma akka ustaaz Maamad Bayaanii abbaan TikTok kana. Bilbilli isaa hundi jiraami. Isin bara amma wacuu miti laa dubbiin. Bilbila kana fattashitanii wantoota garaagaraa ilaaluu dandeessanii waama hundaafuu bilbilli kun bar hin hatamne ni beektanii aan nama hatee gama biraa deemuu miti nama namuuna beeku waan ta'eef. Kanaafuu waan jiru mirkaneeffachuu dandeessan ustaaniituma hidhukkuba jettanii dhukkuba irra dhiibuu miti. Ajandaa namni kun namaa uumu jiru beekuu qabdan. Falmataa dhaggeeffadhu. Meetas gabbaati baratu oowwa tokkoon deemtaa falmee xiyyaa akkin siin jee. Ayyaan oowwaan qabaarutti hin jiraani. Hayyeen oowwin hin tas gabbaati dhagaye. Akki siin jenne ragaa qabatama isaan kun feeka ta'uu piraanki ta'uu wal mari'atanii godhan. TikTok keetiin seeni silkii isaanii viidiyoo banii nu garsiisi miseejii isaa walii barreessan laali ragaa barbaannaa jennee bara. Amma akkamitti amanuu dandeenya? Laal falmataa keenya. Maal amanta ragaa quraana hadiisa quraana raayin akka falmataa qabda Abu Mu'aazfaa waliin jaasan sii fidamoo. Lakkisanii ragaa isaan hadiisaa fi quraanaan walii galan. Baddo. Falmata haasawaa deebii nama guddaatti gaafatanii. TikTok keetiin kottuuti. Yoo silkii isaanii keessatti ragaa agarte dhageeffadhu falmata yoo ragaa agarte jiraate. Jala arkuu dandeessu jiraate. Ragaa irraa Adam dalate. Habiira jalqabarraa beeynaan isiniin jechuu jira mucaa jalqabarraa beeyna ikhwaani. Jalqabarraa ilaa ammaa. Duuba jalqabarraa isaa beekan utuu isa beena Abu Sabruddin ragaa feena malee ragaa. Anaaf dhiisaa silkii namaa fuudhanii deemuu nu bara hattummaa nama jechisiifti beektaa. Amoosma. Attuma gaduma wasaari tafakur guda kan dubbisa jadi. Tafakur dubbisa. Tafakur ni dubbifna obs. Falmata kiyya TikTok ni khaymaali maqaan isaa. Falmata. Tekan nama koika. Falmata Abdullah Abdi Koppe. Tole. Berjalan jiran sini berlesen gitu. Tole. Ayamne namni tokko naa gabbu aggu takka dobbii siin ol deebisaa naa gabbu. Falmata sabaa kajuu kana moo kaminni? Khonola. Falmata Abdullah kajuu kan. Kuno falmata Abdullah. Kuno kajee kana kuno. Mee ol naqa falmata Abdullah nama jiru kan. Argeetiin jira garuu. Eeyyo tole anis arge. Laal falmataa keenya gaafii takkan si gaafadha. Silkiin ati amma fuutee deemteen tun silkii meeqa? Afur. Silkii afur fuudhuun maal situ barbaachise tamaamu bayaan qofan fuutu? Inni ta'u mucaatiitu isaa wajjin laal miidhagina qulqullaawanii eegis booda waan baruu qaba namni. Ati amma keetiin viidiyoo banadhu kanaan dhiisi hooti keetiin banadhu. Hoottu keetiin viidiyoo naa banadhu hoot nunaas bee. Hoottu falmataa keenya. Jaani wanni inni deebi'ee Adam dubbisee. Tafakkur maal jiddu tafakkur. Jiddu wayin dubbadhuun qaba jee tafakkur irraa fuuneeti. Nu dubbiddu. Tafakkur ayyee dubbadhu. Wanni jechuu barbaade. Falmataan ammumachi waliin baane ajandaa Maamad Bayaan amma dura hojjechaa ture. Ni beeyna dhugaadha nutis garuu Maamad Bayaan kana anilleen osoo inni imoo hin jalqabin dura waggaa 5 dura isa beeka maal akka inni ta'ee fi rakkoo akhlaaqaa fi kanarra rakkoo inni qabu ni hin beeka tolcheet hin beeka amma manaallee mana 3-4 qofaan gidduu jira naaf isa ajandaa ammaan dura hojjechaa turee fi haalli ammaa inni keessa jiru garuu garaagarummaan isaa waan dachee fi samiidhaati. Barru nan galgala kana Facebook irra barreessaa ture Adam yoo argite barru Maamad Bayaan
xiqqeessitu yookaan baalagummaa isaa himtu malee barruu isa deeggartuu miti akka isa deeggaree hin beeku. Garuu eegaan achi dhaqe ammoo dhuguma rabbii sanitti yoo dubbanne namni kun nama fayyadee deemuu hin dandeenye. Falmataan maalirra dhaabbateeti agarree walii yaane dhuga fayyaa jadiida ajandaa isaanii beeytanii akkanan jiinaadhaa jechuun waan irra dhaabbatee jee osoo amma anaaf hin natti tola. Keessa namaatiif kan barraa garuu dhaabbatee. Ayyee tabakkuu keenya gaafiin ta'ee ifaa gaafii sanuuti falmataa gaafachuuf falmataas fidannee jirra viidiyooni. Akkasitti hubadhaa. Tabakkuu gaggeessina Hamza amma galee jee ciifne. Tafakkur lafa fixate tafakkur tiktaak finaa dhufu kanaan adeemu. Tokkoon qabu. Ayyee tiktaak hottu tafakkur yoo hottume. Nakki Adam deebi hottu jeen ismaanu. Ayyee hottu. Waan deebi jaama dhageesseemi. Waan kana ofirraa qulqulleessinee bakka takkatti goonee wanti godhuu qabna inshaallah. Akkas ta'uu qabdi. Obsaan wal dhaggeeffannu maayikii walirratti hin banannu manallee tartiibaan nu oofu akkas. Tole. Haya. Laal. Waan reefu jette san gaafachuu barbaadeette san gaafadhu kun ammaas jira falmataani. Anoo siin jira yaana gaafatan. Tafakkurii waasi gaafachuu barbaada. Ayyee falmata haalli jiru falmata kanuma waliin agarreessanii haala ajandaadhaati yoo jenne keessa isaatiin yoo gartee keessatti keessa isaa beene jenne kumara ichi waliin jubbanne san egaa keessa nama beeku yoo taate malee akki gubbaarra zaahira dhuguma kana namni argu kanatti namni kun nama fayyaati jechuu ni danda'ama. Tafakkur. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Waanuma naafata achi waliin jenne jira sanii irra deebi. Viidiyoo banadhaa mee isin lachuu viidiyoo banadhaa. Dafi irra deebi. Laa san irra deebi'u miti gurbaan kun wayii ajandaadha akkana godhata jechuudhaafi. Viidiyoo irra deebiin yoo daddabsaa dhiisii waan achi waliin jenne irra deebisaa baqii. Rakkoon qabu bilbilas jiraati. Maal waliin jenne naafata. Viidiyoo banadhaa mee viidiyoo banadhaa. Gurbaan ajandaa akkana godhatamoo hii jenne kumara ammaa siin jechu jiru kana. Sirri si jira arra isla arji sirriin tanuma malakki taayirratti siitti guuta. Ayyee dhaggeeffadhaa isin hundi maamma akka gartee sani gurbaan sun nama fayyaa fakkaata. Nagee qaba fakkaataan illee jenna jadiida fayyaa nagee qaba irra deddeebi'ee namni jee nambar waansi anilleen immoo akka inni fayyaa qabu galgalaa ni beekna bilbila awwaaniin dhufeef hin qabaan siin jee hangasuma qofaan si hojjaase. Waan hin dhufeef hin qaban jenne lakkee. Viidiyoo banadhaa mee ijaarsa olaanaa dhugaa. Falmataa waan sirrii haasa'u jira. Falmataa viidiyoo banadhu tafakkur banadhu viidiyootis. Viidiyoon dilas natti hin jenne. Rakkoon qabu nama banadhu uma. Banadhu falmataatis. Falmataan amma waan tafakkurreefu jechaa ture akkanan jenne jennaan tafakkur gama falmataa dabaa jira beekaatti deemame. Moo dubbii takka qubeellee itti ni ta'u ammaa san wanni deemuuf jalqabumaa dubbii kana galgala miidiyaa irraa akka gabbuuf bilbila biraa fuuna jeeti. Ammaas mucaan jadiida nagaya fayyaa nagaya akka qabu naaf tafakkuris ijoollee hojjedha nama 7 hojii 8 sirriitti waliin haasofne yeroo san nagaya qabaa. Bukkee irraa haasnallee silaa kan taane kun hiriyoota tokko takka ni fiigaa jaaniituma tattaanii ganama waliin laalla jaanii kutan. Ani immoo bilbila mucaa isa bira taa'uu fuudhuu wanniin fedhee maanii beektani mucaa santutu gama tokkoon akkuma isaati. Mucaa sana achi dura ni beektaati. Ni beeka. Ustaaz Maabbaan sirriitti ni beeka. Isallee ni beeka. Isallee
imorratti mee falmata viidiyoo nu banaddaa haasa viidiyoo banaddaa isallachuu kuma reefu banaddooti tafakkur banaddootis tafakkur jecha isaan duraan achitti falmataan tafakkur osoo jiranii waliin jaan ammaan tan irra ta'e jiramoo amma tafakkur baasee jira falmataan jee akka jettisan jee isa baasisiise. Bar dubbiin na galu diddi bara soo deemtu. Okay. Ko ajaa'ibni nama qabate wallahi. Aye bayame videoon. Save god ay sellachuu. Aye falmataar wanni achi waliin jenne akkuma isiniin jechaa jiru gurbaan kun amata idila kana ajendaa nu baasaa jira. Ammoo haalli amma jiru kunis nama dhiba. Fayya qaba dhugaadha wanni dhugaa akka laalle gartee gurbaan kun ajendaa amma duraa san hoggaa laalle fayya qaba. Fayyaa nagee qaba. Ammoo fayyaa tahuusaatii fi dhabuusaa sila amma uleedhaanillee gartee amantiillee wanta balleessee jira. Uleedhaanillee ni tuman silaayi. Uleen tumuufillee kunu akka kana jira. Yeroo itti dubbatanillee ka'ee fiiga. Xiqqisho kana gaggabuu ta'eeti callisee gaggabee hoggaa hanga daqiiqaa 3-4 takka taa'e ammas lafaa ka'ee utaala. Iyyee fiiga jechuu. Waan achi keessan san achiinarraa fuudhaa jira. Waan achitti awwaaltan san achii baasaa jira akka lafaa ka'ee iyyee fiiga. Maama bayaan jechuu. Sababa kanaaf yoo ni tumna jennellee nama kana jiru kana waan tumanii ammoo fayyadaba jechuufis ajendaa isaa hamma duraa san namni arku waa fayyadabaa sin je'uuni fayya qaba. Hundaafuu immoo bulleeti walit dachaanaa jenneeti achi waliin dubbannee yaane jechuudha. Fayya qabaan tachi waliin dubbanne malee waan ajendaa yookaan gartee hawaasaaf himnu taateeti miti jechuudha. Hawaasaaf himuudhaaf ammoo fayya qaba jedhamee himuudhaaf waan hin taane akka inni keessa jiru sanii fi akkitti dubbatamu jechuudha. Sababa kanarraa wanni ichi waliin dubbanne sani ammoo firii dubbii teenya tanaa dhugaa tahuu fi soba tahuu siidhaa bullee waliin laallaa jenneeti dabaane jechuudha. Dhugaan jiru kana. Mee dubbadhu falmataati. Akkanaa dubbiin. Tafakkurii fi anaaf ijoollee hojii jiru hundinuu aboo mucaan fayyaa jadiida namni dura jee afaanii baafatee isa kana tafakkurii tokkos jedhanilleen immoo jadiida mucaan fayyaa nagee qabaa. Tafakkur innumaa qaaxiraa guyyaa 3 bulee kana godhataati. Aboo fayyaa qaba jee isa biraa osoo qaqqabu jiru biraa gabbee eegas booda ol yaamiitumaan isaa hundaa'u mucaan fayyaa jadiida qaba. Kanaafuu rakkatina. Ajendaa kana akkaaniif ajendaa uummatarraa wanta jaan ganama dubbannaa ganama immoo waan dhufuun ilaaltanii jeetiin ani isaanii wajjii hin dhufne giseen dhufu karaa walitti dhufne isaan achi deemanii anis achitti hin deemu jira. Ustaaz Mahammad Bayaan fayyaa qabaachuusaa ammaan tana laal dhaggeeffadhaa isiniif himaa bakka kana akka yaadni numaa hundi jijjiiramne amma booda dhaggeeffadhu jalqaba gisee dheeynu nagayaan taa'u jira anis isiniin jechuu jira tafakkurfaanis jechuu jira nagayaa fayyaan taa'u jira isaa fi mucaan san giseenii fi mana jiru waan eessa jirtan isinittiin dhufa jennaan manuma Ustaaz Mahammad Bayaan jirraa jee akkanumattiin liivi seenii gaafadhe sanii giseenii fi nuti dhaynu nagayaan taa'u jira assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dubbisne taa'e akkuma nama jinnii seente hoy manaamin godhateetuma eegas booda ammaas gisee isaan kutan booda shuufu gisee isaan kutan booda nagaumaa latti je harkaa hidhaa fi harkaa fi miilaa hidhaa dhaggeeffadhu harkaa fi miila hidhanii beeyte harkaas raayiniif an miilaas raayiniif eegas booda inni ni rafaa mucaan kun immoo bilbilaan seeneeti aboo quraana kanaan kakadhaa maarree isin jechuu jiraanis achumaan jira. Akka fayyaa ta'e aboo namni aqlii qabu yeroo sanis ni harkaa amma dura waggaa 4 hanga hojii turrees inni kun maalirraa ka'ee jalqaba ajendaa kana uumuu eegalees wallaahi akkuma nama maqaa keenya beeku beena. Ustaaz Mahammad Bayaanii wajjin waliin jibbinu sirri wal feena. Kanumaaf nuti kaayyoon keenya maali beektaa? Ajendarraa uummata gabbuu maali miidiyaarraa ajendaa kana gabbuusu ulamaa harka kaa'udha inshallah bakka. Ulamaayin beektoonni waan kana karaa ta'u naa furanii bilbila isaanii amma ganama walitti qabeetumaan Sheekh Jamal Abdullah san kan masgida imaan Hararitti argamutti geessee qoree fi namoonni garaagaraa dhufanii achitti haala jiru waan kana sirriitti haasaka ta'anii
isin immoo ajandaa yoo dhugaa isinii manis namaan bakka ani jiraame magaalaadha yeroo tan yoo ajandaa dhiiftan isin jalaa qabbanooti namaan loluu nagumaa fayyaa waan akkasii wanta jechuu malee naggaadummaa yookaan immoo asirra waan biraasuu kana malee dhugaa jiru ni battan namnummaan dhugaa dubbatu gisee isin bira ol bee akka waan jannata keessaa baasu deemanitti kijiba haasawu. Kijiba beenu jechuudha reesaniifu anammaa isin beeku falmata garaa ana gubu jendee kijiba namaa. Okay, hotu. Kollo ya. Akiyede. Amara Hamza. Faafi to porgal faafi to nagal chaja jira si lai faafi. Maatu jira beta. Tafakkuru kunis falmata kunis achi turan. Bikki itti garaagarummaa isaaniidha ilaalcha. Sigalee ilaalcha garaagarummaa qabaatan malee amma nuti wanni barbaannu akka nama miidiyaa bakka kana jirutti akka nama isa direefu maama bayaaniif difeensi isarraa godhaadha aboo wanna kuni dhibdee ta'uu mala jennee isaaf dubbachuu ture tokkotti wanni barbaannu ragaa qabatamaadha. Ragaan sun maali? Falmataan maalirra dhaabbatee silkii san akka wanni kun akka ajandaa ta'e beeruu barbaade. Isaa lafa ciisiinsa lafaa immoo wajjuma lafa laaluu turan isaaf tafakkuris garaagarummaa ilaalchaa qaban malee. Isaan kun mucaan bira ture sanii fi maama bayaan feeka ta'uu isaadha miseejii isaa walii barreessan arkemoo. Isaan kun ajandaa namaa baasna jaanii isaanii dubbatu dhagehemoo maalirra dhaabbateeti wanni kun soba ta'uu isaadha ragaadhaan waan qabatamaan ba'a. Maaliif jennaan yoo dhugaa dubbanne egaa amma abbuma fedhuu amma inni nama ifa galaati akka hogganaalee argu kana nama daayirektii dubbatu nama wanni itti fakkaata. Tanaaf anis daayirektumaan itti dubbadha. Amma yoo ragaa qabatamaa hin finne taate falmata ani akkamittiin fudhadha nama ajandaa kana wajjiin tumee intarastii irratti yookaan yeroo faayidaan dhiyaatu irra wallolee tokko fakkaata isinirraa. Yoo ragaan hin jiru sigalee ragaa qabatamaa san yoo hafiddan taate immoo hawaasaafis okay dubbiin ture akkanaa jee ragaa qabatamaa sanitti amaana. Maaliif jennaan isin lachuu lafa laaltanii turtan waan ta'eef ilaalcharra wal dhabdanii. Kanaafuu ragaa qabatamaa nuuf fiduu dandeessa. Egaa ni sobee isin fiduun danda'ammaan tananaan giseen fi naannaqo galgala jalqabumaa waan kaayyoon guyyaa isin giseen mana dhaqu ijoollee dawwaleetiin aboo miidiyaa irraa akkana godhachuurra mucaasanii aboo waan ustaaz Mahammad bayaansan godhatu miidiyaatti baasinii bilbila wanta ka'e cufadhu jennee kadhannee dadhabne Abdurrahmaan san kadhannee dadhabne hin baasinii waan inni jechuudha ustaaz Mahammad bayaan onlaayinii beeti dhimoodha wanta akkanatti Hamzaa Shijjaa biroo jaasuu jira inni immoo akkanatti viidiyoo irra qabeetiti onlaayin ta'a. Ijoolleen kun hooni jirti aboo cufi waan inni yookaan uummanni dhageeni cufi jaanii kadhatanii dadhaban mucaasan. Mucaasan jechuun ofumaafuu ustaaz Mahammad bayaan lammaffaadha maaliif ni beektanii ganaa bilbilli isaanii as jiran ni fattashisan taakka. Anlaal ustaaz Mahammad bayaan imurratti barisaami gaafadhaa deemaati falmataan isinii wajjin dorgomaa maaliitii yooni hizdi isaanii qabaadhee isaanii guyyaa takka miidiyaa isaa jala deemee komantii itti barreessan beewan guyyaa takka. Garuutu mataan nyaate mucaan kun jimaa maqaa balleesse uummata Harargee maqaa balleesse jennee bakka ma jirru yaa rabbi qajeelchi takka ammoo yaa rabbi mucaan akkuma gooti godhi jenneeti halkanii guyyaa. Aboo ragaa barbaanna ragaa falmataa kiyya ragaa please. Eegaa nuti danni godhuu feenu. Maal baanta ragaa jarri kun ajandaa ta'uu isaa danuu baasee nama lafa gachiisu ijaanoo atis ijatana qabda tafakkuris ijatana qaba laaltanii dhuftan lafatti waa'ee lafa laaluutii miti. Mucaan kun sumaa hojii dhaqee tokko nama dhukkubus fakkaata sarrabbii beekaa jee maaliifi waan dhugaan itti namaniniif ragaa san isaan ajandaa ta'uu ka waliin dubbatan ka mucaan bira ture sunis quraana qabatee kakate isin ka wajji baratu isin ka wanni ijoo nuti beeynu. Baddo reefu Abu Hamza Shijjaa birsii galaati na dhattimi. Hamza obse gutaka Adam hoggaanii fi tafakkur Adam hoggaa tafakkurii wajji haasa'u tafakkur waan arke ani wanni nani sarraa arke nama gartee sirrii natti hin fakkaanne itti qaraanee mana keessatti hoggaa deddeemu akkanaa guutumatti maal akka falmataan arkee waan kana godhe anuu gaafachuun fadhaa yaada juu haaseetiti gaafii sanirratti hoggaa ol neynu falmataan maal achi waliin jenne jennaan akka waan bakka tanatti wahii gartee waliin quba qabanii takkaatu natti mul'ate. Waan anatti mul'ateen isin himu jiraan. Waan anatti mul'ate. Tanaafuu falmataa fi tafakkur waan waliin quba qabaniitu jiraa jechuudha. Tafakkur mee dubbadha.
irraafixeetiin isinii maana dhageeffadha. Ani ajendaa tiktookaatiif kanaafi miti ani wooma yugaa jiru tokkoon isiniif himuudhaaf dhufe bakka tana. Wanni falmataadhaan achitti waliin jenne akkumaan isiniin jeessan gurbaan kun amma duraas ajendaa nuu baasaa ture fayya qabaa jenne achi waliin ammoo akka fayya silaa tumichaaf dheene uleedhaaf illee yoon inni dhugumaan nama fayyaa akka miidiyaa irra beenuu kana ta'e baalagummaa itti jira uleen illee tumnee silkii san harkaa fuunaaf dheenee mire ni tumnaafis namni kun nama amansiisee fayya jennee amanneetis nama tumnuu miti akkana jira. Fayya qabaan bakka kanatti shakkiidha malee yaqiinaa miti. Fayyaan qabuun ammoo yaqiina jechuunaaf. Waan inni ijaan arku tanii sochiisaa irraa arku fayyaan qabuun. Fayya qabaan ammoo isii shakkiin keessa jiru malee yaqiinaa miti. Sababa kanaaf uleedhaas hin ta'u namni kun nama tumanii waa sossoosanii mitis. Nama kana tumuun kar tokko roorroodhaas namaa fi rabbiillee wayi namaan jaa maatiillee deebi'anii waan biraa namaan jaa. Asumatti akka jeefalmataan naa fi tafakkur waliin haasooyineetitti tafakkur fayyaa jadiida qabanuun je'eenaan jeeje. Achitti fayyaa jadiida qabeetti asitti akkamitti Injenne tafakkur injenne nama ulaa isiniif ta'in jira laa. Fayya qabaan teenya. Isii shakkiin keessa jiru bakka sanitti tanumaa waliin haasooyne malee tagabbaanee namaaf himnuu fi kanaa miti fayya qaba jennee fayyaa jadiida qabeetti keessa jireenya fayyaa dhabuusaa ammoo haarafu mirkaniinsi ganama haarafu ganama dabaati tamma nuti jenne tuni shakki qabdiidhaan adda yaane malee fayya qabaa biraa deemaadhaan wanni dabaane takkallee nuun jirtu. Ayyee galatoomii ustaaza jidduudhaan Hamza. Laalama isaan lachuutu ayifnasiidha ragaa qabatamaatichi tureechi harkanii san harkanii jiran. Garuu isaan lachuu harkanii kun fayyaa miti jee kun fayyaadha jee akkasuma akkasii miti. Lachuu fayyaadha jaan fayyaa jadiida qaban jeetu jira falmata. Jijjiirachuu danda'a. Fayyaa jechuun walii hayyamni malee akkasii falmata falmata achitti fayyaa waliin jettanii beektu tafakkur ammoo fayyaa miti jechuu danda'a dhageeffadhu. Haju tachi haasuma sochiiti malee asii miti. Itti nama kanaa sochiidha. Ogummaa feeti ragaas dafa barbaanna kaadda baasu nama isaa wajji turee jira. Oguu isaan dhagan kana kophaan dhayini isaan lachuutu. Akkanatti kam jettan. Duuba lamaan kun walii galuu dadhabanii sadaffaan sun. Sadaffaan oguu dhufe. Badhaasoo dhiifama Jimeeroo. I think it's a conflict of interest. Awwannin isinii godhu. Video na bira jirtuun isinii maxxansa. Video sallaala ragaan tokko sani. Falmataan ammoo barruu fi sagalee jirtu yoo silkii keessa jiraate haa isiniif laatu. An ammoo video waraabitaa maala maama bayaan keessa jiru ni maxxansa ni laaltanii jechuudha. Falmata telefoonni akkamii banuu dandeesseeti? Fuudhee deemeetis rubi. Akkamii banuu dandee paaswordii? Baadee wanni kun laala akkanatti teddummaachuu qommataati. Falmataa fi gaafii qaba. Falmata gaafii si qaba. Akkuma tafakkurii fi ati waliin jettan sanitti shakkiidhaan isa kana ragaa garumatti barbaanna garuu haala ati laalte keessatti circumstantial evidence waan jennee jira haala qabatamaa gartee naannoo san jiru. Sallaaltee inni kun ajendaaf waan uumina fakkaataa hordofaa turte amata ni beekta. Jatteeti sikkii tana fuute immoo is there any tangible evidence ragaa qabatamaa ni qabda harkaa waan takka xiqqoollee waan jechuun fakkeenyaaf miseejii tokkollee yoo agarte takka miseejii tokkollee yoo agarte yookaan ammoo jecha tokkollee yoo dhageesse hagartee nu kana amansiisuuf dhiyaatu. Deebite yaaduu Habira sirriidha siifin deebise. Waa lamaan qaba. Takkaffaa ragaa qabatamaa takka taniin ijaan arge. Ijaan kaniin arge. Bilbila kaniin fuudhee amma ganaan fattasha ofii qiyyaafuu bilbila ofii qiyyaafuu fattasheetiin mucaan sana akkuma isatti ajendaa uumaan gichi taa'uwaan tafakkuun laalumatti hin jira mucaan sana. Gizee hundaa'u ni hordofa waan ta'eef mucaan ajendaa isaaf afaan ta'eetiti galgala isa qofaatu jira isa bira mucaa san bira. Ustaz Mahabbaan kana bira Abdurrahmaan san qofaa jira dhaggeeffadha. Gizee dhaynu mucaan kun fayya qaba amma kaniin ragaa kan isii kan dhaggeeffadhu fayyaa jadiida qaba yeroo dhe. Salaamtaan hunjii eegas booda tatteenya dubbise. Gizee dhaynu booda fakkeesse jajjee waan jajjee kana jajjee. Eegas booda turee gizee isaan kutan boodaas fayyaa nagaa isaa haasawee hirriiba isaa irraa fuudhee rafe.
ragaa ija kiyyaan harkee mira kin jira kun ragaadha moo bayaan fayyee qabata akka ammas adeemsa inni hangammaa irras dhufe kana warri miidiyaa irraa kun naguma akka qilleensatti olii jala kaata malee ustaaz Maamud bayaan boruu jaartii tabiraatiin fuudhata akka hiika jeeti ajandaa biraa fiduu ta'a inshallah. Kanaafuu bilbila kana kan inni fuudhaman. Ragaan kee falmata ragaan kee lamaan kana jechuudha. Shakkinte. Waan ganaa borus falmata waan ragaadha takka shakki. Amma waan barbaannu qabatamaan dhageeffadhu. Laal Adam waan takka jiru. Laal falmataa keenya bilbila afran fuute. Akkasuma ka'ii deebisee obboleessa keenya. Hamza dhageeffadhu. Wallahi James Adam wallahi James dhageeffadhu waan jechuudha. Tarii waan siifi ustaaz Maamud bayaan waliin haasoo itan bilbila kana keessa jiraachuu danda'a. Shuuf. Tarii waan isin karaa isaa dhibba galtan jiraachuu mala. Mucaan kun laatee jira. Boo falmata. Dhagee. Maal? Dhagee. Badee dhaabbadhu qoyi. akka shari'aa islaamatti iccitii namaa tokko Dhageeffadhu falmata. Fuudhi. Saniifuu icciti asinni danda'ame. Uummata walitti jira makka uummata waliin laalanganatti asinni danda'ame. Wanni kun ogummaa jalqabatti isin jedhe dhageeffadha. Amata 5 seeronni barannee jira keenya akka kanatti isin dubbatanii fi miti. Qabeenya namaa tokko piraayiveesiidha. Qabeenya namaa tokko fuudhuun yakka takka. Lamada keessa isaa bananii osoo laayif jiru deemteen yakka. Keessa bantee ilaaluu hin dandeessu yakka piraayiveesii jira. Awwanna hiitanii usaa rakkoon wanni godhamuu qaba deemsi hoggaa agarte hawaasni tokko akka hawaasaatti yakka tokko yoo arke wanni godhuu qabu eeruudha kan nu danda'a hawaasni. Eeruu kan nu dhageeffadhu eeruu kan nu qabda. Wanni kun ciraa jaama akka seeraatti poolisiitu qorata malee sheekotii miti dhageeffadhu bakka sirreessu deemu. Ulamaayii miti. Ulamaayii waan kana keessa hiitanii gaddaafaa biraa akka dinaa hin baane. Poolisiitu qoratee abbaan alangaa himata irra banamaa baay'ee irratti yoo inni kun gartee inni uummata sossobuu fi hawaasa gowwoomsuu jiraate. Ati immoo bilbila kana seeraan ala fuutee yoo gartee wanni sun jiraachuu baattee bilbila kana immoo akka hannaatti qabamee piraayiveesii ilaaluun akka biraatti qabamee ati irratti himatni banama. Wanni lamaan ifaaf ifa kana qofa jechuudha. Aboon ammoo asuma jiru kun nama qaama seeraati falmata. Dhageeffadha. Sirraa hin qabaabsa. Naannoo harriitiin bakki jirtan hararra fakkaata. An bakkaan jiru laa halkanuma kana xayyaaraan bararee bakka biraatiin jira. Dhagayi bararaa bultaa dhagayi. Boo warri achi dhaqee dhufe hundi tokko guyyaan qabu isaa wayi. Dhagayi poolisiin naannoo harrii jirti abbootiin hangalee jiranii. Adam adeemsummaan jiru adeemsi falmataan dura deemaa jiru sirriidhaa miti takka jee akkamitti yoo naan jettanii falmataan takkaffaa hiccitii nama tokkoo fuudhanii banuun dogongora. Amma Ustaad Hamzaa galgala kana asuma gubbatti waa'ee kanarratti obsimee falmata. Anumaa waan itti jiru isaa ture bara buchaan hangaree foto falmataan waan inni isin ibsu dhageeffadhaame. Akka Hamzaa Shejaa biruu akka waan isaa wajjin waliigaltee qabuuf itti fakkaataa jira haasawaa keessatti. Laal yoo qabdanii Maamud bayaan san fuutanii akka nama diinii tokkotti akka barataa diinii tokkotti sheekotii bira geessitan rakkoon qabu leecollummaa obbolummaadha suni wajjumaan laaltan tafakkuriin si wajjumaan achi ture isin hedduudha yoo gartee namni kun fayyaa qabara walii galtan silaa gartee hiniitan ture fayyaa dhabuu isarratti fayyaan qabuu jechuu jala murtanii hiitanii umiire ati deemit hiniine Namarani, tani binini. Ustaz Maamud bayaan kun ni kadaa jalqabu maa'u. Sagaleen kee fagoo jira falmata. Nuti hojii sagalee. Fahiidhaan irraa hiikee jettee min falmataa garuu. Nyoobsaa mee guutakame. Laal ni ammaan tana laa wanni baduun jiru isin dhaggeeffadha wanni baduun jiru jalqaba Ustaaz Maamud bayaan yoo dhukkubee mana hakimaa geessaniituma eegas booda immoo akka isaan miidiyaadhaan bilbila kanaan miidiyaa walitti laayine bilbila irraa guranii iccitii jirus laalanii eegas booda Maamud bayaan yoonii fi inni waan garagaraa bar bilbila irraa fuudhanii miidiyaa irraa guruun falmataa waan sirrii dhaggeeffadha. Mee obsa Maamud bayaani. Qaama seeraatti jira rakkoon qabu. Assalaamu alaikum Ustaaz Hamzaa dubbannuu mee ugaa takka dhiifama wajjin. Poolisiinis galgala dhayiteetiiti mana wallaalte shufu isaanii dhaggeeffadhu galgala poolisummaanu odeeffannoo akka ijaan gartee simtaaf dhumtee dubbiin Maamud bayaan akkama keessatti ilaalanii yoo fayyaa qabaate yoo fayyaan qabaanne yoo ilaalama fayyaa qabaatu immoo ni hidhama uumama lama dubbiin gabaabdu. Bakka horadde
Hayyee duuba falmata kadhukku be maama bayani mucaa hamana meeqaati kasilkiisaa jalaa fuutuuf ree. Isa shiraya da zinje bar bado ya dubar atibar sammuteetiin deemu jirta malee ragaa qabatamaatiin miti falmata. No. Tabar akka waan nuti isaa wajjin walii galtee goonee tokkotti as gad wafaan gara garaa jirtan sife. No, ogguuta kasaan sinaa kanaa waliin dubbata sadanza. Anggaran gal divam. Me takka dubbadda ayee gurbee isaa dubbaddu. Anaa dubbata dhiifamaa jira. Salaamu alaikum hundi keessanuu. Maa bayaan qaaxara halkan lamaa qabaa. Maa bayaan osoo akkanan tatteen dura rakkoo guddaa amma haasawuma isaaniitirraa warrumaa maa bayaan jiruu dhorku jiruu jira kana sigilee jira lamaan as gubbaa taa'u kanaafi. Dem jaldees dem beetu. Usurra. Maalin beetu taasoo kan keetirraa nama dura isin jira. Dem beetu maama bayaan itti dhiyeenyaan beetu us halaala sagalee dhaggeeffatu. Aboo falmataa halaala sagalee isaa dhaggeeffatu. Dem beetu maama bayaan. Sagalee isaa dhaggeeffatan jiimboo xiyyaa dhagee. Tafakkur hin tuqina tafakkur waan yaqiin ragaa kijibaratti illee hin baane shakkiidhaan waan shakkiitillee ragaa qabatamaan fakkeessine tafakkur hin tuqina. Tafakkur yoo jecha kana jijjiire wallahi laazim yoo nifi waan kana jijjiiran isaas hin beekan maal akka yoo namaa jecha miidiyaa rabbii takka nama Zahira waan lafa jiruun isiniin mucaan silkii haa qabu garuu ammoo maama bayaan nageen qabu. Maama bayaan mataan isaa nageen qabu. Ammoo silkiin inni fuulee deeme tun akkasi fuudhanii fiiguun seeraan ala takkaffaa. Eega fuudhee deeme ulamattiin geessaa osoo hin ta'in amma mana poolisii dhaqee silkii tana haa geessu osoo nuti garuu silkii afranuu. Siigalee? Maama bayaan maatii qaba maatiin ni dhufti maatii kan namti silkiin maal rakkoo qaba. Lakki poolisiin akkora dubar dubbii maatii bira kuttee tafakkur. Lakki laalamma isinii wajji dhaqee falmataan ani jechuma isaarraahu galgalumaa silkiin fuudhuu dhaqe jechuun tun naaf hin taane duraan dursu. Akkana. Daraaraa naqe daraaraa imma kajoonu. Silkiin fuudhuu dhaqee jechi jiru kuni qoy dhaab. Eegaaf itti yaadee ragaadhaan malee yaadee silkiin fuudhuu dhaqe tun duraan durse waan nama gammachiisullee miti. Siigalee tanaafuu eega wal dhabbii qabaatan silkii jaraa maatii jaraatti haa kannu wal dhabbii yoonii fi qabaatan jara hundarraa silkii afur guuree dhufuun maaliif barbaachise? Silkii afur. Hamza qoy Adam laal walirraa achi qabuun hin barbaachisu. Soosaayitii teenya keessatti waan baratame tokkotu jira. Namni xiqqoo meentaalii tokkaa'u afaanis tahee qaamaanis xiqqoo namaa gadi ni jira miti. Meentaalii amala akka gowwummaa ta'u gisee fide waan namarra duulan tokko jira. Siigalee wallahi maama bayaan jaalatanii jibbitanii mucaa kana akkana godhu jiru ilma namaati. Unoo akka falmataa kana faadha. Keessaa utaalchisuudhaaf nama maraati. Ilma namaati kana maraati. Mucaa kana osoo addan baafatin ganama haa obsinu haga ganama haa obsinu osoo waliin jaanii wal mari'atanii jiranii bilbila harkaa fuudhanii fiiganii deemu jechuun gowwummatti nama isaa bu'u. Namni kun immoo meentaalii daran rakkoo akka qabaatu nama godha. Siigalee kun waa soosaayitii keessa baratame. Nama garee jaarratanii irra duulaa jiran jira kana jaras gubbaa taa'u kana isin karaa biraa maatii beeku. Wanta ni ma dhageeffadhaa. Hai. Falmataa se dhagayaan jirru muyuutirra jirta. Aboo maattiin ta'u muyuutirra jiraachuu isaadhaa inumaa bareedaa dha'u. Falmataan dhageeffadhaa. Falmataan mataan isaatu maama bayaanii achi jira. Wallaanamuu qaba isaa. Namni wallaansatti haajamuu isa. Akkaataan inni itti haasa'u kan nama fayyadu. Wallahi. Hati masyaallah. Wallahi. Ummata gofaan isini silkii namaa yeroo hunda haasoytanii ummata dogongorsan beeytanii yeroo hunda haasoytanii ummata nuti keessa galanne ummata wajji qoftiin keessa dhalatee miti hawaasa miidiyaa keessa fayyadamaa Ustaz Muhammad Bayan namni sadarkaa kanaan ga'e isinuma nama Ustaz Muhammad Bayan yeroo hunda gizeenni waa dubbate dhugaa seetanii karma biraa jala wanti tan kan isinumaa sadarkaa kanaan ga'e. Ustaz Muhammad Bayan darasaa jira malee nama biraati miti darasoota gojoo tokko si number 1 kono waay isinuma warri garee jaarratee irratti dhugaa Allah gurmeessa. Obsi falmataan ani nama si isuma kana deeggaruu irraa tokkooti dhaabbo.
wanni falmataan jiru kana ittiin amanaa beekan. Irra guddaa waan ustaazaniitii fi ulamaa'ii kanaatu laalee nama san karattiis deebisee wanna jaamalee akka aadamis joosanitti karaa seeraatii fi silkii karaa seeraa dheeyitee seeraan ustaazota jidduu laaltu nagara ustaazota warruma ustaazanii yookaan sheekoorwwan aalimtootaa jidduu laalee waan san dubbata. Amma sanirraa maalii fi waan kana irratti laddaseeta tafakkurii fi falmataanis waan si qulqulleessuu deeman na fakkaataa'u. Maaliif akka shakkiin guddoon si bira jirtu tuttuqu jiran waan atii fi inni keessaa wajjahaa so'ittan silkii tana keessa jiraachuu qabaa. Falmataan isa afaan isaatii baafatee jee asuma asirra dhageenyu ammas deebi'ee tafakkurii reefuu guzee silkiinaa soo waan san jee jira. Waan saniif yoo wanni isaan shakkantun shakkiin isaanii jiraatte falmataanis karaa seeraa silkii wanni geessuuf hin jiru. Maaliif karaa duraa ulamaa'ii yoo wal dhabde ulamaa'ii biratti warra quraana beekuu fi warra hadiisa beeku bira dhaqanii walii wanna jaamalee mootummaa bira dhaqanii mootummaa waan as keessa jiru fattishaati nama amantii kan akka amantiitti walitti deebisaadhaa hin jaaniin. Kanaaf yoo falmataan fuulee silkii